Wanti ajaa'ibsiisa biraa Monaakoo alaabaa ishee ilaallata. Alaabaan Monaakoo alaabaawwan biyyoota sadiirraa kan walitti babbahedha. Alaabaawwan biyyoota sadiirraa kan walitti babbahee fi biyyootni sadan kunneenis Indooneeziyaa, Poolaandii fi Singaaporidha. Kan wal fakkaatan ta'us garaagarummaas ni qabu. Alaabaan Monaakoo alaabaa Indooneeziyaarraa halluu diimaa fi adiitiin gara dalgaatti kan dibamedha. Alaabaan Monaakoo guutumaan guututti alaabaa Indooneeziyaa fakkaata. Garaagarummaan alaabaa lamaan kunneen gidduutti jiru dheerina dalgaa fi hojjaatiin qofadha. Haa ta'u malee Indooneeziyaa qofa miti, alaabaa Poolaandis wal fakkaataadha. Haa ta'u malee alaabaan Poolaandii kan Monaakoorraa adda kan isaa taasisu iddoon halluuwwan diimaa fi adii itti argamanidha. Alaabaan biraa Monaakoo waliin baay'ee wal fakkaatu kan Singaaporidha. Garaagarummaan isaanii qoftis suuraan addeessaa alaabaa Singaapoor irratti argamuu fi urjiiwwan 5 qabaachuu isaati.